kwa. Adam mo wangela uje nana buwaz. Wangela wisin je. Garu abu wazu wangela sirrabe. Abu wazin kana biru man sai ne. Ma duk bai dawo kan sha da ka badu de. Debi misali. Ko ina nan fita. Wangela wimit. No soba so ko ina fita. Wangela wimit ya. Wangela wimit aye. Ati namu wa normali to. Obuleso. Nama kana ndande so na digera. O kan sha numa kabachu birase. Kana na walin ya ta karun sai ne. Ma duk bai da. Wiyana kama ko zargine qur'ana rasina zomna. Ko ina fita obuleso. Ugar wali amma namni gaafa si dhaggeeffatu utuu nama utuun kiristaanaa irra nama ne utuun kiristaanaa ta'e irra ta'e gaafa si dhaggeeffatu amma fakkeenyaaf Yesuus waaqa qabaa jennaanee waaqa qabaa Yesuus eenyuun nee naa waaqaa jechuudha haasaa wal dhaa jechuudha mataa faasaa miila kanaan harkaa bade hordoftoonni si hordofan wanaana hedduu shaadaa qabachuuf lakkoofsa dhaachuuf qophaa'eeru jechuudha uummata kanaa waliin seentee gaafi deebitee taasifnaan gurra liqimsuu hin dandeessu uummatichi kabbaadhi hin beekasiidhaan wangeela citaala beeku anaafati jechuunan si lallabaa ilaal tokko koy uummata kana qabu oo shaadaa qabatte qofa kanatu uummata kana mo'achuu dandeessu. Kubban kaasetii tokko keessi adda harka raasanii wangeela harka raasanii jechuun uummata kana mo'achuu ka dandeessu oo shaadaa qabatte qofa wangeela sirra beeka uummanni kun xintii sirra beeka akkaataa wangeelitti deemu sirra beeka bira seentee baasaree gabaalitti taata buleessu yookaan shaadaa qabadhu yookaan mi'uutii qabadhu ta'a. Hin beektu waa tokko anu narkaa badde bar wangeela bu'aastoo sitti baa jira abu'aastu lallabaa jira bar. Abu'aasu sitti bulate wallaan. Ustaaza kana biran seenuu ustaatiin kabbaadii shaadaa si qabsiisa guyyaa lama booddee. Waan shakka qabu. Garuu waan itti ganii kee waan xiin tade gaawwatu amma tokkuma akka islaama taatu arge jechuudha. Didan ni beekto amma amantii maal jettani pheenxeen amantii miti jedha yamana kun amma. Mee gaafa dhu pheenxeen amantii miti jedha. Dhiisne dhabamsiifne jedha. Dhabamsiifne jedha kunoo. Akkana. Amantii miti amantii. Oda ammas Yesus namas injara ammas deebe waaqa jara jarana wala man ana ammas abba ilma khiyaf abbate anis ilma ta'uu danda'u waan hin taamne kun waan sin jedhu sirraa gabaasatan xumuraa goobasii kiyya waan jedhu Yesus maalif Yesus Kristos maaf soba sama wangeela keessa maaf nus sobo insomne situ dhugaasa sobatti fudhatu ragaan seenan okay ragaan sii kanna koy dhaggeeffadha tokkummaa banadhu tanaatillee waraabadhu gal dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu akkanaan jooga Yesuus sobe mon sobne wangeela irratti hin dubbatu ban tokkummaa gaafatanii siin gaafa dhaggeeffadhu ragaan dhaggeeffadhu akkasuma haala dhaggeeffadhu waan yoon sii kenne sobee jettee ragaa dhugaanii baata insomne Okay, insomne wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 na dubbisi. Inna 3 maal dari? Dubbisiin sin jedhe ka. Inna nan dubbisa kunoo dhaggeeffadhaa shi. Dhaggeeffadhaa jiran akkasuma dhaggeeffadhu akka jedheegi. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatti ol hin baane. Inna. Goobas na dhaggeeffadhu amma si gaafa dhagaama Yesuusiin dhaggeeffadhu. Tokkummaa malee tokkummaan biraa mana kana keessa hin jiru yoon jedhe tokkummaan biraa yoo jiraate sobe mon sobneen tokkummaa kun soba keessaa iyyuu soba bifa qaba sobichiyyuu. Thank you. Okay, okay. Yesuus matti gara waaqayyootti ol hin baane jedhame Yesuus. Itti yaadu jira. Wangeelu. Badeer. Yo anai wangeelu si tokkummaa wajjin haasaa tokkummaa wajjin no waan jedhe Yesuus malee Yesuus akka jedhu homtinu Yesuus maleetti gara waaqaatti kon ol bee hin jiru jedhami Yesuus abbaan tokko muti qabadhaa gaanoo walitti haasaa tuuse imanu aboo dubbachuutti hin jiru si wajjin haasaa ammas hin gaafa jiraatti dhiise Yesuus malee homtinuu Yesuus akka jedhe ana malee gara waaqaatti kon ol bee hin jiru jedhami inna dhuga moo soba dhugaadha soba maali tiree dubbiun okay ammaan si kijibsiisu deemayye Heenoo keessa jira Enoki ko namummaa sagara biyya lafaa sadadhabaa kanaan ol butame malee Heenoo dhaggeeffadhu Heenoo gara see dhaggeeffadhu Heenoo gara waaqaatti ol fuudhame moo hin fuudhamne no Heenoo gara waaqayyoo hin jiru
Waan si Henook gara waaqaatti ol fuudhame moo ol hin fuudhamne? Yoo magara waaqaatti ol fuudhame iyyuu bakka Yesuus jiru hin jiru Henook. Jira gara Henook biyya lafaarra jira moo gara waaqaa jira Henook? Ganaa deebi'ee dhufee nu wajjin fagudii fudhata. Ani ganaa sin gaafanne ganaa sin ansan